Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii Adam Inda Saamrii bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyyata onnee irraa madditee isin haa dhaqqabdu. Haqiiqaa guyyaa har'aa waan baay'ee gurraa dhageettiif namatti hin mijanne, waan baay'ee nama saalfachiisu, waan dubbachuuf nama saalfachiisu, waan dhaga'uuf gurri nama jibbuun qabadhee dhufe, dubbatamuun dirqama waan ta'eef biyya keenya biyya Itoophiyaa keessatti badiin dalagamaa jiruu fi raawwatamaa jiru waan baay'ee ulfaataadha. Waan balaa rabbiitiin nu darbachiisaa jirudha. Namoonni hedduu waa'ee dhibee koronaa kanaan wal qabate yeroo jalqaba dhibeen koronaa biyyattii miila takkaan dhaabu biyya teenya biyya nagayaati, biyyi teenya Itoophiyaan biyya rabbiin sodaattu, biyya namni isii rabbiin sodaattu waan ta'eef dhibeen kun nu hin tuqu jettanii haasayaa turtan. Gaafasis badiin uummanni Itoophiyaa hin dalagin maaltu jira? Badiin biyyoonni biraa dalagdee Itoophiyaan hin dalagin maaltu jira jennee dubbataa turre. Waan har'a Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru, waan har'a miidiyaadhaan gabaasaa jiru, waan fokkataa gurraa dhaga'uuf namatti ulfaatu kana isin biraan ga'uuf dhufe. Hundaafuu gara waan dhufeetti darbuu kiyyaan duratti namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan viidiyoodhaan kiyya ka arma dura tareef ka amma booda dhufus bifa salphaa ta'een argachuu ni dandeessu. Kallattimaan gara dhimma dhufeetti yeroo darbu guyyaa har'aa miidiyaadhaan akka Haariin Tuubii fi miidiyaadhaan biraa akka gabaasanitti waan baay'ee namatti ulfaatu gabaasanii jiru. Waan baay'ee gurri namaa dhaga'uu nama jibbu. Dachii Itoophiyaa, dachiin Itoophiyaa, dachii namni isii rabbiin sodaatu jettan keessatti daa'imman 101 abbaa ofiitiin gudeedamuu itti gaafatamtuun waajjira dhimma daa'immaniitii fi dhimma dubartootaa addee Almaaz afaan ofiitiin dubbattee jirti. Baatii lamaan kana keessa qofatti daa'imni 101, daa'imman shamarranii 101 abbaa ofii abbaa isaanii kan dhalcheen gudeedamuu isaanii ibsite. Jama'a garamitti deemaa jirra? Meetiree Itoophiyaan isin rabbiin sodaatti jettan, meetiree dhibeen nu hin tuqu nuti nama rabbiin sodaannu, biyyi teenya biyya nagayaati kan jettan, biyya kamtu biyya nagayaati? Badii kamtu badii meetiree? Badiin badii kana caalu ni jira laata? Badii akkaan fokkatu, abbaa ofii kan silaa amba namarraa eega, abbaa ofii kan silaa badaa namarraa eega, abbaa ofii kan silaa xalaata namarraa eega jedhamuun abbaa ofii kan dhalcheen yeroo gudeedaman badiin kana caale maaltu jira? Hospitaala Gaandii fi Milinik qofaa keezii abbaan gudeedamuutiin daa'imman 57 keezii wal fakkaataadhaan argamuu isaanii addee Almaaz afaan ofiitiin dubbattee jirti. Jama'a eessaree Itoophiyaan rabbiin sodaata namni Itoophiyaa ka isin jettan, dhibeen isin nun tuqu jettan, meetiree dhibee miti rabbiin abbaa rahmataa ta'uu isaatiin malee, rabbiin gara laafessa ta'uu isaatiin malee silaa balaa kana caaluun nu darbatuu qabaayyuu. Jama'a garamitti deemaa jirra? Dubbiin babbadaa jirti. Dhugama amma ijoolleen daa'immanii abbaa ofiitiin gudeedaman kuni kan silaa abbaan gaaddisa ta'uuf, kan silaa abbaa jalatti dheessan, kan silaa abbaa jalatti mataa qabataniitiin jiraatan, kan alaa yoo namni isaan miidhuuf yaale abbaa ofiitti dheessan garamitti haa dheessarree? Abbaa ofiitiin daa'imni 101 baatii 2 keessatti gudeedamuu jechuun waan baay'ee ulfaata. Kuni keezii ifa bahe waan dhugaan qabatamaan jirudha. 101 waan dhugaan qabatamaan jirudha. Kan manatti hafee manni haala kaa'u. Kan himachuu sodaatan, kan yoo himatte abbaan si ajjeesa jedheen, kan yoo himatte obboleessi si ajjeesa jedheen meeqaan tam haa ta'u. Daa'imni dubartii 101 warra abbaa ofiitiin gudeedan, kan keezii biraa hin makanne, kan dhiira biraa hin makanne, abbaa qofaan. Wanti kun kan ta'e baatii 2 keessatti. Jama'a garam deemaa jirra? Dubbiin babbaddee jirti. Kanaaf yeroo hedduu haqni hin jiru addunyaa kanarratti badiitu babal'ataa jira jennee wanti dubbannuuf. Yookaan adiitu gurraacha morma irra ejjate ajjeesa, yookaan ilma namaa fannisaniitiin ajjeesan, yookaan manaa waamaniitiin ajjeesan. Addunyaan badiin guutamtee jirti. Kanaafi dhibeen zabanaa kunis falaka dhabeef. Waan isin ajaa'ibu erga dhibeen kun dhufee manatti deebi'ee
wanti kun hundi kan raawwatamaa jiru. Sababa maatiin manatti ol deebi'uu irraa kan ka'e wantoonni kun raawwatamaa jira. Akka daa'imman 57 hospitaala Gaandii fi Milinik keessatti keezii kanaan walitti qabaman dubbatanitti akkamitti akkana ta'uu dandeettan jedhanii yeroo gaafatanitti wanta nu sakraansu akka nu fudhannu erga nu godhanii booda abboonni keenya waan kana nurratti raawwatan. Erga nurratti raawwatanii geessanii immoo yoo dubbatte si ajjeesa, yoo dubbatte akkana si godha jechuudhaan nu sodaachisanii garuu nuti dirqama himachuu waan qabnuuf gara hospitaalaatitti dhufnee yaala argachuu dhufne jedhaa jiru. Jama'aa dubbiin babbaddee jirti. Dubbiin bakkaa sochootee jirti. Kanaaf badii biyyi biraa dalage kan nu hin dalagin hin jiru wanti jennuuf. Biyyi Itoophiyaa tan rabbiiti, biyyi biraa immoo akkasii warroota jettaniif wanti kana caalee maaltu jira? Ilmoon abbaa ofiitiin gudeedamuun kan silaa abbatti dhiyeessuu qabdu abbaa jalaa gadi dhiyeessuun akka dhaamsi tokko mul'isutti baay'inni dubartii alatti gabbaatee handaaraa karaa gubbaatti rakkachaa jirtu baay'achaa dabalaa dhufee jira jedhu. Sababni isaas kanaan kan wal qabate ta'uu shakkii hin qabu jechuudha. Namni yoo waan itti dhiyeessu dhabe alatti gadi dhiyeessa. Silaa abbaa jalatti dhiyeessan jennaan faallaa daa'imman alatti gadi dhiyeessaa jirti jechuudha. Jamaa fokkinna gurraa dhaga'uuf namatti ulfaatu. Waan silaa dubbachuuf nama qaanfachiisu. Dirqii waan ta'eef dubbachaa jirraa jechuudha. Dubbachuufuu baay'ee namatti ulfaata. Maarree rabbiin koronaa kanaan nu darbatu nutti xiqqaate jettanii isin. Rabbi ta'eeti malee arjummaa isaati malee gara laafummaa rabbii waan ta'eef malee balaa biraatiin nu darbachuun nutti xiqqaataa ture. Yeroo hedduu wantoonni akkanaa baay'atanii deemaa jiru. Arma dura takka lama qofa dhagayaa turre. Amma baatii lama keessatti 101 ta'uun waan baay'ee nama saalfachiisuudha. Waan baay'ee nama qaanfachiisuudha. Dhugatti biyya san keessa seerri hin jiru. Kanaafi viidiyoo kiyya kan kaleessaa tokko irratti dhimma biraati irratti dalagee haqni hin jiru kan jedhuuf. Dhugaadha ammas irra deebi'ee haqni hin jiru. Osoo haqni jiraatee badiin akkanatti hin baay'atu. Namoonni waan kana dalagan badii dalaganiif gatii silaa kafaluu qaban yookaan waan silaa ta'uu qaban osoo hin godhamin bifuma salphaa ta'een waan gadhiifamaniif badiin babbaay'atee dhufe. Kanaaf haqni hin jiru ka jennuuf irra deebine. Jamaa meetiree haqni. Kanaan dura akkuma dhagaa jirtan miidiyaa hedduurratti shamarran abbaa qabeenyaatiin erga gudeedamaniin booda yeroo isaan mana waajjira poolisii dhaqanii himatanitti bifa salphaa ta'een yookaan mallaqa kennuun yookaan beekamtii ofiitti fayyadamuun bifa salphaa ta'een gadhiifama jechuudha. Namoonni waan akkanaa kana dalagan. Jamaa meeti haqni. Haqni eessa jira? Haqni akka hin jirre uf amansiisa. Dhugamatti addunyaan tanarra haqni ni jira. Dhugamatti seerri gumaa namaaf ni baasa. Waan isin ajaa'ibu waa'ee dhimma ijoollee tanaa waan kana ta'uu isaanii dubbatan malee nama tokko irratti tarkaanfiin akkanaa fudhatame ka jedhu hin dubbanne jechuudha. Meetiree haqni. Maaliif hin argine namoota waan kana raawwate yeroo murtiin silaa ilma namaa garaa quubsu murtii siraa isaaniin maru yeroo kennamuuf maaliif hin dhageenye? Ilma ofii gudeedanii waggaa 14 yoo itti faradame yookaan itti murtaa'e akka waan guddaa tokkotti ilaaltan isin. Anaaf kuni murtii miti. Anaaf kuni gumaa miti. Itti xiqqaataan jedha. Kanaaf haqni hin jiru kan jedhuuf. Waggaa 14 nama gudeeditti waggaa 14 erga itti murteessaniin booda waggaa 5-6 amaakiroodhaan irraa kaasanii waggaa 10 kan itti wannoo jedha sababa wayiitiin waggaa 6 fi 5 keessatti mana hidhaatii gadhiifamaa jechuudha. Mooraaliin daa'imman tanaa amma booda dhugamatti daa'imman tun nama ni ta'u. Dhugamatti amma booda daa'imman tuni mooraaliin isaanii namoomatti deebi'ee saffaa namaa keessa ni dhaabatu. Abbaa ofii kan silaa dhalcheen. Abbaan kiyya anaaf gaaddisa osoo jettu. Abbaan kiyya ka itti dhiyeessu osoo jettu. Badii akkanaa yoo irratti raawwatamu waan baay'ee nama qaanfachiisaati. Meetiree seerri. Meetiree dhugaan. Meetiree gumaan seerri namaaf baasu. Namni nama ajjeesse bifa salphaa ta'een gadhiifama. Namni nama gudeede bifa salphaa ta'een gadhiifama.
Yaa jamaa dhugaan hin jirtu. Dhugaan akka dhuftuuf lallabuun dirqama keenya hunda ta'a jechuudha. Irra deebi'ee ammas Rabbiin abbaa arjaa waa hundaa gara laafessa ta'uu isaati malee silaa akka dalagaa teennaatiif qaata dachii kana irraa dhabama taana. Miti koronaa miti balaa biraatiin nu darbataa ture. Garuu gara laafessummaa isaatti nutti mul'isaa jechuudha. Hundaafuu namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan viidiyoodhaan kiyya ka arma dura tareef kan amma booda dhufu bifa salphaa ta'een argachuu ni dandeessu. Bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni Rabbii isinirra haa jiraatu. Hunda keessanuu isin jaalladha. Ana caalaa Rabbi isin haa jaalatu. Ammas irra deebi'ee haqni hin jiru, dhugaan hin jiru, seerri gumaa namaaf hin baasu. Rabbiin qofti gumaa ilma namaa haa baasu. Waan baay'ee garaa nama gubaati. Waan baay'ee dhaga'uuf nama jibbisiisaati. Hundaafuu nagaan naaf tura.